godaansi kun maaliif jennaan bultiin qulqulluun salphatti argaman jiran nama bultii qabu dubartii ta'ee dhiiraaf illee ta'e salphatti argaman jiran maaliif jennaan godaansi kun akka malee waan bal'ateef namoonni akka nama yoo wa'iin badhetti yaafte hojii dalaguu matta tiksii abbatti godhata akkasitti akka waan gatii dhabee dhabee intalti dhabee yoo siin jedhu kana ilaalcha hedduun ilaaluu dandeessan abbatu gatii fi lammaffaa immoo haalli keessa jiruu fi hawaasni fi keessattuu dhiibbaan amma irra jiru bultii qulqulluu dhaban yoo siin jedhu nama kuchisu dubartii 3-4 dhossee qaba tamaatiin beekuu kee takkitti yookiin sanuu hin beeku yookiin tamaatiin beeku takkitti san dhoysee 2-3 duuba qabaachuu qaba kun bultii qulqulluudha keessattuu shamarran irratti dhiibbaa guddaa qabaataara lammaffaa nama yeroo biyya deemanii qoratamanii turuun takkitti yoo argamte hin deemtu biyya san qulqulluu fudhatan gaafa achi galan ijoolleen keenya kun kalee dhukkubsa kun mata dhukkubsata kun ilkaantu dhukkubee of keessa yaasa haala adda addaatiin fayyaa dhabanii biyya keessa deebi'anii mallaqallee dhabanii biyya kanatti deebi'anii carraan isaan bultii horatan baay'ee gadaanaadha. Inumaa bultii horatanii wanni sammuu dubartootaa keessa taa'uu qabu ilmoo argachuunis akka malee daangeffamee jira. Tokkoffaa umurii daangessaa lammaffaa haala isaan itti fayyadamtu daangessuu danda'a. Kun biyya guddisaa biyya diigaan jiru yeroo dargaggoonni amma abdii barumsarraa kutatanii waan adda of jibbanii osoo hojii beekan osoo hojii danda'an tuffatanii biyyarraa bahuu murteessanii haadhaaf abbaa manarra gurgursiisanii lafarra gurgursiisanii biraa deeman kanarratti biyyi sunni diigaa maalti moonii ijaara maalti maatiin kaleessa akka gaarii jiru har'oo bahee barandaarra kadhatee kana hawaasa diigeera jedhama. Irra guddaan wanni ammoo godaantonni keenya milkaa'uu dhabaniif qabxiin ijoon abbama sanii haala jireenya inni keessa jiruu fi haala maatiitiif. Keessa amma abbaa manaa gaafa si waliin deemani bultii ijaarrannee irraa mana ijaarrannaa haa jennu yoo achi deemtee si waggaa 2 geettutti jijjiiramtee jirti. Daa'immanis quban qabdu isas quban qabdu mati koo waliin jedhanii wal dhabanii siyyuun barbaadu ittiin achitti bultii biraa ijaarrachuuf tattaafatti yookiin ammoo dhoksuu danda'an ijoollee sana dhoksuu dandeessa kan qabne nama meeqatu ijoollee sana qabne dhoksee gaafa kan gaa'ela horatee ijoollee miidiyaarra ol baasaa jiran. Amma ammoo dubartoonni hundi osoo hin taane takaayoo qabdu mana namaa keessatti arrabsamaa ijoolleen bishaan itti jigsaa maqaa gadaanaatiin yaamamaa ilaalcha adda addaa miidhaa adda addaa isiirra gaa obsaa gaafa sii walitti qocattee mallaqatti argitu mana ijaarifaa jedheeni mana nama biraatti mul'isaa. Akkana godhe jedheeni waan hin goonetti himaa lafa sii bitadhee maqaa ofii fa'aan bitachuu danda'a. Namichi dabarsee haadha ofiitiin bitu jira osoo siin biyya alaa jirtu haadha ofiitiin bitata. Waa yaadee jira. Yaadee jira jechuudha.